Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaan kun guyyaa aasaanti Orosho yookaan Asuuriyaa wajjin wandoo gannat ollee galle viidiyoo wandoo gannat olle san kalee sagalee isinii lakkise hardhammootiyyu viidiyoo kana maaliif gadi lakkisne isin haa yaadattaniif isanii galee waan biraa osoo hin taane haa yaadattaniif biyya keessa teettanii qamashaa akkana gootanii beeytanii maashinoota ollaa fa'aa kireeffattanii fa'aa yookaan namaa kireessatanii maashina keessan qabdanii ollaa dhayxanii akkasii duraan jechuu tayyatti maashina qabanii fa'aa maashina abbaan maashinaa sun maashina qabee fa'aa ollaan dhaqaa maashina sana maashinuma kan akka waan inni nama dhimnu ta'ee fa'aa duuba taa'ee fa'aa abbaa maashinaati jechuu itti akkasitti itti hojjetaa beeytanii. Inna asu osoo isin dhufin dura maashina barbaadee ture tayyaa deemuudhaa miti ture maashina kana baasuuf deemuudhaa iyyuu shaantaa keessaan ani hin baasne bakka sun dhuftee jennaan koottu jedheen isin dhufnaan maashina keetuu fidii koottu inni kam ofii fiddee dhufte haara baazawee maashina isii akkasitti xaraayinii sireessinee akkasitti qamashaatti hojjannee wandoo gannatii deemnee gallee jennaan misaa booda sa'aatii misaa booda hundi kennaa misaa hin barbaannu turre gaafsa maaliif wandoo gannatii sanii akka dhiqannee xabala san dhiqannee akka yaanan onni tokko jira balbala wandoo gannatii irraa yoo gabbahanii dinnichaa feellii fi abukaadoo walitti hojjetan tokko hin mi'aawu akkamitti akkasa wal hojjetanii beeytan qallaal kana mi'aawu wallaahi ambaashaa o'aa kana eelii marraa yommuu isaan achi as fuudhanii ambaashaa babbareeda ambaashaa gizee duraanii tokko fa'aa fakkaata jechuudha. Ambaashaa isa wajjin akkasitti dinnicha isaan fa'aa abukaadoo wajjin miiksuu godhanii nuuf kennanii haga quufnuu nyaanni o'aa kana ambaashaa o'aa kana eelii irraa fuunee eelii paarati irraa jechuudha. Quufnee gallee yoosuu gallee wandoo gannatiin dhiyoodha baasuu hin beeytanii. Bakka hundi kennaan nun barbaachisne ture nyaata keessaan zoorii booda gallee jennaan anaaf aasuun kan eegallee abbaan ajabootii fi jaarsi aasullee silaa nu qarqaaran jennee yaadne iyyuu jechuu anaaf aasuun nu qarqaaran isaanillee jennee halchaa turre. Keessaan isaan immoo achi bakka deemne sana bakka wandoo gannatii sana biyyi sun caatiidha beeytanii wandoota caatii wandoon tun achitti oomishamti. Caatii wandoota nagiddimaa hidhanii kasla magaalaa gurguddoo keessatti xiqqishuu si waan xiqqoo si 300 gurguran hidhaan guddaan ammuu gahu kun birrii 100 bichaadha. Caatiin jechuudha achitti walitti qabanii achi fidanii gurguranii wallaahi qallaal nama hin baasu. Bakka wandoo gannatii sanitti jechuudha. Achi abbaan ajabootii fi jaarsi aasuu caatii san fudhatanii galan. Jarri lamaan caatii irra gadateetti anaaf aasuu ammatuu dhiibu keessanii xaawulaa asfunee rakkabnee maal jennee fiixnatiidhaan ol fiinnee gadi fiiguu mana arabaatiif barannee mitiire hojii keenya eegalle. Huu hojjannee jettanii qamashaa xiqqaa kana hin hojjanne. Xiqqaa kana hin hojjanne gimmitiin mislaa duqeetii osoo kiiloodhaan waan bitu taate gimmitii beeka garuu duqeetiin madaabaraa keessa waan jiruuf akkuma qin'ee bukeessine inna fiixnatiidhaan wallaahi qallaalii hojjanne isiniin jaa. Guddaa tokko bukeessine goysine kazaa jala gadi afaa akkasitti qamashaa kana hojjannee ammallee kabaruumtaa hojjetan dullee qaqal'isnee haphisnee adda hojjannee tirirratti afannee aduu kanatti olii gad oofnee galgala kan gogin akkasumatti ol galchinee kan gogin mootiyyuu akkasumatti bara xarxar goonee ganama irratti dhadhaa kaleessa isin agarsiisan agartanii miti dhadhaa dhadhaa kokosaa sun bareeda jedhan beektan dhumatti illee dhadhaa bareedaadha. Kana dhadhaa san baysinee dhadhaa saniin nyaanni itti gadi carreessinee jechuu itti gadi neenee affeelanii ganama irratti waa akkatti isin itti gorortanii waan nyaadheef hin goror garuu isin waan nyaataniif hin gororre dhugaa dubbadhaame. Dammoo viidiyoo kana dhageeffachaa jirtan mee eessarraa dhageeffachuu jirtan fakkeenyaaf biyya jiraattan osoo amma jirtan biyya arabaa osoo hin taane biyya keenya keessatti warra eessatti isin fakkeenyaaf Harargee taata wanni kun jira yoo Jimmaa taata wanni kun jira maal jedhama biyya keessanitti hojjetama biyya keessanitti akkasuma Shawaa yoo taatanillee Wallaggas yoo taatanillee Oromiyaa kutaa 10 takkaa keessa amma nuti warra Arsii keessatti maqaan isaa qamashaa kaarkaan dhahan tokko illee jira inni Arustoo jedhama duraan akka beekutti Arustoo miyyaa jamaa Arustoon kun afaan maaliiti Amaariffaa Arustoon kun Amaariffaa fakkaate wallaahi Allahu a'lam gin kurkutoo jedhama kaarkaan dhahan ka duraanii tokko kurkutoo jedhama akkasitti yaadadha. Innaa kan immoo nuti amma zamana keenya har'aan qarge qamashaa jedhaniin innaa akka Arsiitti jechuudha. Warri baalillee dalaga tokkuma isaanii nuti tokkuma numa dalagan gin kutaa biraa keessatti mee isin biratti dalagamaa maqaan isaa hoo maal jedhama akkamitti hojjetama akkamitti nyaatamaa nutti himaa asumaan iyyuu jechuudha
bakka ani qallaali kanan jaalanne wallaahi osoo takka nan salacha nyaanne dhumee bakka takka osoo nun salacha jechuun doo deebinee wajjannu osoo jennu bakka kophaa jiralleedhaan illee nama baay'ee na qarqaarullee baay'een qabu yoo abba majaboo taate malee ani dhugaa dubbatuuf bakka jiru kanatti baay'ee ollaa manaamana kanatti sesseenuu kana hin beeku kalaas waan danda'u natti hin fakkaanne adda kiyya deemmoo maashina bituu ni dandeenya baazaarii irratti dhufee ture maashinni kun jechuudha suuqii irratti hin argine baazaarii isinii fi astaawwaqaa ture san irratti dhufaa ture maashinni kun kuma shammoo kuma afurii foyi nuun ja'a isinii galee እና binnee hojjechuu hin dandeenye garuu yeroollee wal jala nu jalaa bu'anillee deemuu hedaa akkasitti biraa dhufe malee silaa dalaguu fi barbaadeeyyu itti aansuudhaan namoonni meeshaalee garaagaraa hojjechiifachuu barbaadan abbaa ajaboo isaa mabiizii ta'e ture yuutuubbis hojjechaa gadi viidiyoo dhiisaa hin jiru xiqqoo biyya hinna kana rakkoon gargarallee jirti shaba'oonni kunillee babbada ifallee miti nurraa babbadee jira haa ta'u immoo isin waan ajajachuu barbaadan yoo kan jiraatu taate lakkoofsota keenya kanaan dura ka isallee hin jira viidiyoolee kanaan dura gallakkisne irratti maashinoota garaagaraa maashina inni isin beeksise sanniin ka biizinasii sanniin keessaa kafeetan ajajachuu barbaadan akkasuma mootuyyuu algaa soofaa kichinii qumsaaxinii garaagaraa ajachiifachuu barbaadan nallee na dubbisuu ni dandeessanii lakkoofsa waatsaappaa daayirektii isiniif kennuu ni dandahaa jechuudha. Na lakkoofsa kiyya moo barbaadan asumaan viidiyoo kaleessaa irratti illee barreessee jira asinillee immoo duwwaa 974 duwwaa 292 lakkoofsa qataariitii koodii hojii isinii hime seefii godhaatiin karaa waatsaappaa na dubbisa asumaan ijoolleen qataar keessa jirtan bakka kamuu jiraadhaa warri mallaqa ergachuu barbaadan ani bakka isin jirtanitti lookeeshinii na argitanii direeverii kenna wajjin dhufee mallaqa keessan isinirraa fuudhee yeroo masaan akkuma isin argitanitti isiniif ergee risiitii isinii kennee deebi'uu ni danda'a na dubbisuu dandeettan isinillee jechuudha. Itti aansuudhaan maal isiniin jechuu barbaade meeshaalee abbaa ajaboo bira hojjechiifattan warri qabdii kennitanii warri hojjechiifachaa jirtanillee abshiraa isiniif hojjetama isiniif xumuramaa obsaan eeggadhaa waan tokko inni isinirraa sodaattan hin jiru dura amantanii keessan ammallee amanaa eeggadhaa kichinii hedduu bareedduu takkallee hojjetamte xumuramtee jirti baay'inaan inni viidiyoo waan hojjetu kana viidiyoo woo waraabu maal akka ta'e hin beekan huyyuu waraabe jechaanii ture ka waraabee naa erges ni jira isiniif gadhiisuu ni danda'a hojii baay'ee bareedaa bakka meeshaalee orijinaalaan dalagaa kwaalitiidhaan hojjetaa kichinii ajaa'ibaa wallaahi bakka babal'aa tadarraabii akka isin barbaadanitti jechuudha fizaawee wajjin waan isin barbaadan wajjin akka isin ajajjanitti gatii eddu galeessan isiniif hojjechuu hin danda'a inni wanni isin irratti hasaabatu hin jiru wanni isin irratti hasaabatu yoo jiraate wanta akkuma nama kamiituu wanni irratti midee fi bitamuu fi meeshaalee bitamuu irratti yoo argatu ta'e malee isin hin miidhu wanni isin irratti argatu kanaafiyyuu amanamummaadhaan amantanii hojii kamuu irraan ajajachuu ni dandeessanii abbaan ajaboo akka amaanatti waan kamuu amaanaa keessan galmaan ni gahaa nama hedduu takka isiniif yaaduu nama hedduu takka hin jiraame innis obboleeyyan qabaa obboleetti biyya arabaatis qabaa haati manaasaas intala biyya arabaatii kanaafuu hedduu isin yaada maal jedhesi haati manaasaas intala biyya arabaatii jedhe akkasuma mire Innaa kanaafuu abbaa ajaboo dhugaa dubbatuuf nama addaati nama lijuudha rabbuumri nu haa dheeressu hunduma kenna fuyyuu isiniifis obboleessaa naafis obboleessas abbas abbaa manaatis bakka waama hunda dhugaa dubbachuuf nama obsa qabeessa nama ijoollummaa irraa nama kaayyoo qabeessa nama hojjetaa nama xaaraa nama akkasitti abbaan ajaboo baasame kanaafuyyuu waan barbaadan ajajachuu dandeessu lakkoofsa isallee koomentii kana jala isiniif kaahuu ni danda'a meeshaalee barbaadanillee meeshaalee keessattuu kan maashinoota batiraa kan daabboo jechuudha maashinoota daabboo maashinoota saamunaa oomishan maashinoota shaamaa maashinoota waan barbaadanii isa biratti ni argattu odeeffannoo gahaa gatii wajjin isinillee bitee bakka isin barbaadan isinii geessuu hin danda'a akkasuma maashinoota kasalaa jechuudha kanaafiyyuu hin jiraamiti uf dagattanii hin taa'inaa biyyoormaa irratti isin cinqatinaa
wallaahi in cinqatinaa waan qabdanii hojii banattanii galtanii ilmaan teessan waraa taarfaa qabdanii ilmaan guddistanii yoo isinii gamtee ruuhiin takka lafa buute rabbiin gaafa ofii fedhee hagam fudhatinitti ilma tokko rabbi gaafa sanii kenne bara ilmi sun dhalannaan guddachaa deematanii galee gimbii yormaa kana keessa teettanii qaxaroodhaan beellamaan ganaa baqqaa heerumuuf ganaa dahuuf cinqamuu irra gizeedhaan jechuu bultii keessan qabatanii gizeedhaan ilmoo deennee gizeedhaan injiraami ilmaan teenya barumsa galchine yoo nuuf kagamtu taate immoo isaanii barumsa keessa jirullee namattis dhiifannee abbattis dhiifannee deemnee dalagachuu hin dandeenya isinii galaami waanan immoo jarri dhalachuudha kanaafuu hin cinqatinaa hojii wayii banadhaatiin ofirraa gala wallaahi hojii wayii babbanadhaa ofirraa gala warri mana xumurattanii mootuyyuu teettanii guyyaa bal'oo tana dhiistanii guyyaa rakkoo hin eegina bakka eega xumurattan dhibba guuttadhaa amma kanan na hafee beellama dhiisa ka'aa gala dura ta'an godhattanii qopheeffattan sana isiisan keessatti qohaara galfadha gamaa gamana ilaalaa maaltu na hafa jedha isiisan keessa ilmaan keessa buufadha maaliif lubbulleen duutuu jirtuudha dhugumattillee itti aansee mootuyyuu nama waan qabu sanitti gammadeetu tabirallee tadhabe argachuudhaaf hamilee qaba isni galee garii mana ijaaree keessee ammallee deebi'ee sarviisii ijaara ammallee deebi'ee waan kana godha beellama bichaa osoo akkas jedhu manni inni ijaaru sunu akka warra lafaa fudhu tokko buutee jedhu sana harkaataatii jechuu kanaafuu beellama inni heddummeessinaa ilmi namallee ni jijjiirama deema dhiirrillee hin jijjiiramti wallaahi ilmi dhiirallee hin jijjiirama eenyuma abbaa fedhe akka barbaadees jaalatu haa ta'u gaafa afaan takka galisiin jedhee ati galuu didde gaafa kaanii mana kan keessatti osoo dubartii wayii fuudhe dubartii zabanaati isinuyyuu beeytanii kanaafuu obboleettii teeta ijaarratee xumuratte beellama kan kee dhiisii galiin moo kan kee dhalii kan ganaa ijaarsa eegalaa jirtullee mootuyyuu rabbiin siif haa xumuru yeroo kan kee itti galtu wassanadhuutiniin inshaallah waa hundumaa caalaa ilma qabaachuutu caala akka ilma qabaachuun caalu waa hedduu irratti argeen wallaahi ijoolleen biyya arabaa gaafa biyyaa deeman obboleeyyan isaan xixiqqoo 7-8 mana gatanii deeman gaafa biyyatti galan isiin biyya ormaa turtee galte sun ilmas hin qabdu manas gahaa hin qabdu qabeenyas gahaa hin qabdu birris gahaa harkarraa hin qabdu immoo obboleewwan isii xixiqqooleen sun ilma qaban bultii qaban jaarsa qaban jireenya ofii jiraatan osoo isiin kuftee namni ol qabu hin jiru hunduu jireenya ofii jiraata isinii galee nuti carraan kenna baay'inaan akka kana waan ta'eef inshaallah rabbiin isin haa laaffisu galaan isiniin jedha.